Finfinnee sa'aatii 24 fiidhee mana murtiitti akka dhiyeessu ajajeera. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaa har'a ragaalee galmee qorannoo duraa obbo Jawaar fa'aa namoota 14 irratti ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuu fi iyyatawwan addacha darbe irratti gama shakkamtootaan dhiyaatan irratti ajaja kennuuf fi har'atti beellama qabatee ture. Habtaamu Xibabuu oolmaa dhaddacha har'aa hordofee magaalaa Finfinnee irraa odeessa qindeessee nuuf ergeera kunoota. Dhaddacha har'aa irratti hoogganaan bulchiinsa hidhamtoota Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee sa'a 24f hidhamanii mana murtiitti akka dhiyaatan ajajamuu isaaniiti. Kanaan dura manni murtichaa keessattuu gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirrisaa dabalatee namoonni 4 irra deddeebiidhaan qorannoon dhibee COVID-19 akka hin taasifamneef mana murtichaatti iyyachaati kan isaan turanii. Manni murtichaas beellama yookaan immoo dhaddacha gaafa hagayya 20 ooleen hooggantoonni bulchiinsa hidhamtoota Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee mana murtiitti dhiyaatanii qorannoon dhibee COVID maaliif akka hin hojjetamneef mana murtiitti dhiyaatanii akka hubachiisan ajajee ture. Haa ta'u malee guyyaa har'aa kana mana murtiitti dhiyaatanii hubachiisuu hin dandeenye. Manni murtichaas dhaddacha har'a ooleen Komishiniin Poolisii Federaalaa hoogganaa bulchiinsa hidhamtootaa Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee sa'a 24f hidhee mana murtiitti akka dhiyeessu ajaja kennee jira. Kan biraa immoo torbee darbee ragaan hin dhaga'amne ture. Akkamitti har'a dhaga'ameera ragaan? Ragaaleen abbaa alangaa har'a ganama sa'a 3 fi walakkaa irratti dhaga'amuuf ture kan beellamni qabatamee ture. Haa ta'u malee shakkamtoonni yookaan immoo namoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessatti argaman lakkoofsa 4ffaatii hanga 9ffaatti jiran jechuudha. Mana murtiitti hin dhiyaanne namoota kanaaf qorannoon dhibee COVID-19 taasifamaa akka jiruu fi guyyaa har'aa kanatti akka dhiyaatan yookaan immoo bu'aan qorannoo isaaniitiif gama Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin mana murtiitiif akka dhiyaatu guyyaa har'aatti jechuudha. Manni murtichaa ajaja kenneetiin ture. Bu'aan qorannoo dhibee COVID-19 shakkamtoota 6 kunneenii mana murtichaatiif dhiyaatee jira. Isaan 6 dhibee COVID-19 irraa bilisa ta'uun isaanii ragicha irratti barreeffamuusaa abbaan seeraa dhaddacha irratti dubbataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee namoonni kun guyyaarraa mana murtiitti hin dhiyaanne. Abbaan alangaatis waan isaan hin dhiyaanneef beellamni biraa naaf yaa kennamu ragaalee koo dhaggeessifachuudhaaf jechuudhaan mana murtichaa gaafatee ture. Manni murtichaas Komishinii Poolisii Federaalaa shakkamtoota galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessatti argaman hagayya 26 bara 2012 ganama sa'a 3 fi walakkaa irratti gara mana murtiitti akka dhiyeessu ajajni kennameefira. Yeroo darbe amma shakkamtoonni iyyata garaagaraa dhiyeeffatanii turanii Jawaar Mohaammed fa'aa daa'ima isaaniin wal argaa akka hin jirre michuuwwan isaanii akka isaan arguu qaban iyyatanii turanii. Kanaafi kanneen biroo irratti manni murtii maal dabarsemee dhumarratti maaliin xumurame? Abbaan seeraa guyyaarraa galmee kana ilaalaa turan ajajni mirga shakkamtootaa kabachiisuudhaaf kennamu ajaja yeroo tokko qofa raawwatamu osoo hin taane hanga namni sun hidhaarra jirutti kan raawwatamudha jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed torbeetti yoo xiqqaate yeroo 2 ol haadha warraa fi daa'ima isaanii gama suur-sagalee yookaan iskaayipii yookaan waatsaappiidhaan akka argatan ajaja kenneeti kan jiru. Kana malees immoo meeshaaleen barreeffamaa fi kitaabni obbo Jawaar Mohaammed fi seenan jechuudhaan ajaja